Kanattaan sun miseensicha fi gaafii fi yaada gabaasa dhiyaate irratti qabdan carraan isin kan garanarra kabajamoo adde Zayituunaa Muzayyin Tole galatooma kabajamoo Fayyaayi kabajamoo pirezidaantii keenya mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kabajamtoota miseensa caffee keessummoonni asitti argamtan carraa kana naa kennuu keessanii guddaa galatooma. Zayituunaa jedhama godina Jimmaanaa Coraa Botor buufata filannoo Kossaa Lammaffaarraa. Gabaasni qaama raawwachiisaa pirezidaantiin keenya dhiyeessani guyyaa lama irratti mari'ataas waan turreefi gabaasni kun gabaasa qabatamaadhaan hawaasa keessa jiruu fi hawaasni kan keenya irraa fayyadamee jiru qabatamummaa guddaa qabuu fi dachaadhaan hawaasni irraa fayyadamee jiru dakattis argaa turre waan ta'eef hawaasni kan keenya ragaa ba'aa jiru waan ta'eef anis akka miseensa caffee tokkootti gabaasichi gabaasa qabatamaadhaan jiruu fi gabaasa dhugaadhaa jechuun barbaada jechuudha. Keessaayyuu hojiin bara kana hojjetamaa ture hanga ji'a kanaatti gabaasa hojiiwwan gurguddoo yeroo dheeraadhaaf hojjetamaan ture jechuun hin danda'ama dachaadhaan hojiin hojjetamaa ture. Kanaafi gabaasichi gabaasa dhugaadha jechuudha. Keessaayyuu hojiin nageenyaa bara kana hojjetameeni hojiin nageenyaa rakkoowwan adda addaa uummanni kan keenya keessatti itti argaa ture. Hojiin nageenyaa bara kana hojjetamee fi boqonnaan hawaasni kan keenya bara kana argateetu jiru. Aara galfiin uummanni yeroo ammaa keessa jiru hojii galata guddaatu isinii mala jechuudha. Keessaa akka godina keenyaatti mootuu bulchuun nageenyaa bulchaan keenya godinaa qabatanii jiran hanga sadarkaa gandaatti gadi bu'ee jiruun yeroo ammaa nageenya itti fufiinsa fiduudhaan hojiin misoomaa qixaan hojjetamuu danda'eera jechuudha. Kanaafi waca gamaa gamanaa keessa dhaabbachuudhaan dubbiin nageenyaa fi hojiin hojjetame kun akka salphaatti waan hojjetame miti waan ta'eef dhugaatti galatatu isinii mala jechuun barbaada. Kana jedheen wanti hundi yeroo tokkotti deebiin argatu hojiin gurguddaan hojjetamaa turus immoo gaafii tokko uummanni kan keenya amaanaa nuun jedhee mootummaa keenya biraan nu ga'a jedhee waan jiruuf gaafii tokko yeroo isaa eeggatee yoo xiyyeeffannoon itti kennamee ilaalame yaada jedhuun qaba waan ta'eef gaafii tokkoon kaasa. Daandiidhaan wal qabatee daandii asfaaltii mootummaa federaalaatiin hoogganamu qaamuma kanaatu itti dhiyeenyaan hordofa jennee waan yaannuu fi harkifannaa daandii Aggaaroo Geeraa Meendaabboo daandii asfaaltii Jimmaa Limmuu Saqqaa wal quunnamsiisuu fi Naaddaa Tarcaa dabalataan daandii Finfinnee Jimmaa Mattuu wal quunnamsiisuu harkifannaa jabaa waan qabuu fi dubbiin kun utuu xiyyeeffannoodhaan ilaalame yaada jedhu qaba jechuudha. Dabalataan biiroodhuma daandii jalatti daandii yeroo dheeraadhaaf uummanni kan keenya gidiraatti argaa ture daandii Suunxuu Limmuu bara kana kennamee jiru galata guddaa uummanni isinii qaba waan ta'eef ulfaadha. Haa ta'uutii garuu daandiin suni biiroon daandiitti dhiyeenyaan hordofaa waan jiranuu fi rakkoowwan adda addaa iddoo sana jiru adda baasanii jiru. Xiyyeeffannoodhaan yeroo hordofame malee immoo harkifannaa ajabaa qabaata waan ta'eef asumaan amaanaa jechuun barbaada. Kan tuulaalame jedhu aanaa adda addaa keessatti Oomoo Naaddaa daandii Boonayyaa Maanchoo hanga Dedoo wal quunnamsiisuu kana malees suphaa daandii Agayyoo Sigimoo Shabee Waallaa daandii Abbaa Jifaar yeroo dheeraadhaaf hojjetame xumuramee amma immoo tajaajila dhaabee jiru rakkoon daandii Abbaa Jifaar sun maal jechuu danda'ama yaada jedhuun kaasuu barbaada. Kanaan alas aanaa Geeraa keessatti daandii Ciiraa Gaabbaa kiiloomeetira 50 ol fagaatu yeroo ammaa daandiin sun addaan ciccitee humna aanaatiin suphamuu waan hin dandeenyee fi akka biiroo daandii Oromiyaatti maal jechuu dandeenya yaadni kun qaba jechuudha. Kan biraa hojii fayyaatiin wal qabatee biiroo kana jalattis hojiin gama kanaan hojjetame hojii gurguddaadha jechuun hin danda'ama. Keessaayyuu hawaasni kan keenya bal'inaan tajaajila guddaa argatee irratti quufiinsa qaba. Dabalataan hospitaala gurguddaadhaan wal qabatee aanaa Geeraatti gidiraan uummanni kan keenya argaa ture fageenya sanarraa wal qabatee guddaadha. Yeroo ammaa hospitaalli kenname jalqabbiin inni irra jiru gaariidha jechuudha. Haa ta'u garuu Sokorruu keessatti Botorxollee keessatti Coraa Botoritti
keessaayyuu botorxoolleetti godinoota addaa keessatti fayyadamu jechuudha. Dabalata uummanni kan keenya afaan hin beekneen achitti dhaqee fayyadama. Fedhan harkaa fuudhanii yaalu, fedhan immoo dhiisaniitu gidiru waan ta'eef naannoo kanatti hospitaalli waan barbaachisuuf ituu xiyyeeffannoo argate yaada jedhuun qaba jechuudha. Dabalataan biiroo bishaanii jalatti iddoo humni ibsaa illee hin geenyetti xiyyeeffannoo itti kennuudhaan soolaariin adda addaa kenname. Aanaa geeraatti cooraa botoritti yeroo ammaa xumurarra ga'ee tajaajila kennuudhaaf iddootti deemaa jira. Haa ta'u garuu Oomoo Beeyyamitti immoo hojiin soolaarii sun piroojeektiin sun addaan citee dhiisanii ba'anii jiru waan ta'eef utuu xiyyeeffannoo argatee fi sababni addaan citiinsa piroojeektii sanaa maali yaada jedhuun qaba jechuudha. Humna ibsaatiin wal qabatee akkuma godina keenyaatti hin beekamaa ciccitiinsii fi waliin ga'iinsa ibsaa irratti rakkoo hammaataa qaba. Keessattuu aanolee godina kilaastara limmuutiin wal qabatanu fageenya saabsteeshinii ibsaarraa jiru jimmaarraa fayyadamna waan ta'eef naannoo sanatti aanaa 5-6 tokko giddu galeessa godhatee rakkoon kun kan hiikamuu danda'u saabsteeshiniin humna ibsaa limmuu irratti yoo hundaa'e jedhamee lafti isaa adda ba'ee hojiin sun bakkatti dhaabbatee jira waan ta'eef rakkoon kun yoo kun hojjetame malee furamuu hin danda'u waan ta'eef maal jechuu dandeenya fedhii uummanni kan keenya yeroo ammaa qabuu fi sadarkaa amma uummanni kan keenya irra ga'ee jiru achi fayyadamuu waan qabuuf rakkoo guddaadha waan ta'eef itti ilaalamee yaada jedhu qabna jechuudha. Dabalata bishaanii wal qabatee hospitaala Diimtuutti Nadhii Gibeetti hospitaala guddaa sana keessatti bishaan dhabamuurraa ka'ee uummanni baay'ee iyyaa ture kabajamoo miseensa caffees mana kana keessatti kaasaa turan waan ta'eef yeroo ammaa bishaan hospitaala sanaaf galee jijjiirama guddaatu jira sadarkaa tajaajila kennuu bira ga'uurra jira waan ta'eef haa ta'uutii garuu Sigimootti Botorxoollaa magaalaa Kattaatii fi Atinaagootti immoo rakkoon bishaan dhugaatii aggaaroo magaalaa aggaarootti wal qabatee rakkoo keessa jira waan ta'eef itti ilaalamee yaada jedhuun qaba jechuudha. Karaa biraatiin barnootaan wal qabatee akkuma beekamu hojiin barnootaan wal qabatu hojii jajjabeessaa fi gara fuuldureetti daa'imman kan keenya dorgomaa qaama kamii wajjinuu akka taatu wanti abdii namatti tolu hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Keessaayyuu bultii addaatiin wal qabatee bu'uura boriitiin wal qabatee nyaanni barataa amma barbaadame iddoo hundatti yoo ta'u baates illee hojii gaariitu jira jechuudha. Dabalataan utuu ilaalamee jennee kan yaadnu dhiyeessiin kitaabaatii fi dhiyeessiin kitaabaa sadarkaa tokkoffaatiif sadarkaa lammaffaa dabalata istaandaardii guutuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaadhaan waan wal qabatu hirmaannaa hawaasaatiin ijaarama waan ta'eef istaandaardii guutuu irratti rakkoo waan qabuuf utuu ilaalamee yaada jedhu qabna jechuudha. Dabalataan hojii qonnaatiin wal qabatee damee kana jalatti hojiin gurguddaan hojjetamaa jiruu fi injifannoo olaanaan naannoo kana jiruun beekamaa hojii gaariidha. Keessattuu hojii alargeedhaaf ta'uu wal qabatee avokaadoodhaan wal qabatee akka godina keenyaatti qamadiidhaan wal qabatee ruuzaan wal qabatee hojiin dura hojjetamee hin jirre bal'inaan hojjetamaa jiruu fi hojiin gurguddaan akka hojjetamaa jiru beekama jechuudha. Kanumaan wal qabatee dhiyeessiin galtee qonnaatiif ta'u yeroo isaa kan eeggatee fi gosa hawaasni barbaadu wal qabatee immoo rakkoo waan jiruuf naannoo kanatti ilaalamee yaada jedhu qabna jechuudha. Dabalataan Itiyoo Teleedhaan wal qabatee siistamnumti isaan ittiin hoogganamanu karoora isaanii dhiyeeffatanii mana marii kanaan mirkanaa'ee gabaasni isaanii ilaalamuudhaanis wal qabatee naannoo kanatti rakkoo waan qabuuf siistamuu isaatiin wal qabatee sirriidha jedhamee yaadamaa waan jedhu qabna. Dabalata rakkoo neetwoorkiitiin waan wal qabatu jechuudha. Rakkoo neetwoorkiitiin waan wal qabatu iddoo garaagaraatti rakkoowwan gurguddaa fi sadarkaa hojiidhaaf rakkoo ta'ee jiru haala qabatamaa amma barbaadamu keessattuu qulqullina dhabuudhaa fi babal'inaanis wal qabatee rakkoon neetwoorkii ammatti rakkoo bal'aa waan ta'eef utuu ilaalamee yaada jedhu qabna jechuudha. Keessaayyuu amma aanaan keessaa dhufetti ibsaadhaanis wal qabatee neetwoorkiidhaan wal qabatee iddootti hojii dhaabsisuudhaaf deemaa jiru waan jiruuf ituu ilaalamee yaada jedhuun qaba jechuudha. Dabalataan sulula hidha laga Gibeetiin wal qabatee aanaawwan adda addaa keessatti aanaa adda addaa qabatee argamuun isaa mul'ata godina Jimmaa keessatti. Daqiiqaa lama qabdan jechuudha. Kanaan wal qabatee aanolee godina Jimmaa hedduun sulula kana keessatti argamuun isaa mul'ata jechuudha. Yaa sanaan wal qabatee fakkeenyaaf Oomoo Beeyyamitti rakkoowwan
fayyaadhaan wal qabatullee geessisaa jira jechuudha. Itti dhiyeenyaan yoo ilaalamee fi qorannoon adda addaa geggeeffame iddoo sanattiin ala uummata irratti fayyaa hawaasaa irratti iddoo tokko tokkotti dhiibbaa waan uumaa jiruu fi ituu ilaalamee yaada jedhu qabna. Kanaan wal qabatee ammas Nadhii Gibee keessatti gandoota arfan shanan tokkoof ibsaan hin gala jedhamee waadaa galame amma yoonaatti deebiin deebi'een jiru waan ta'eedhaaf ituu ilaalamee yaada jedhu qabna jechuudha. Waliigala akka mootummaatti aanaalee yeroo dhiyoo kana hundeeffama yeroo dhiyeenyaa hundeeffamanii fi aanaalee riimootii irra jiranuu fi rakkoo loojistikii adda addaa waan jiruu fi akkuma mootummaan kan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa gurmaa'insa gandarraatii fi loojistikii rakkoo loojistikii kuudhaan sadarkaa sanatti yaaddanii ilaaltanii aanaalee riimootii irra jiranuu rakkoo adda addaatu jira waan ta'eef aanaa waliin fakkaatu waan ta'eef itti dhiyeenyaan utuu ilaalamee rakkoowwan naannoo sana jiru furame ulfaatinaa fi baay'ina hojii yeroo kana jiruuni rakkoo adda addaatu jira waan ta'eef yaada jedhuun qabaa. Waliigala hojiin naannoo keenyatti hojjetame hojii waggaa hedduutti hojjetamuu hin dandeenye jechuun hin danda'ama waan ta'eef galata guddaatu isinii malaa keessaayyuu bara kanaa bara uummanni kan keenya mataa ol qabatee fi guddummaan isaa itti beekame waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa xumureera. Kabajamoo obbo Ajjamaa Gondolii. Ulfaadhaa kabajamoo Afyaayii, kabajamoo pirezidaantii, kabajamtoota miseensota caffee hunda dura guyyoota lamaan darbe kana keessatti karoora hojii qaama raawwachiisaa ilaalatti turree jirra. Gabaasni kun gabaasa baay'ee gaarii kan immoo uummata keenya keessatti tarsiimoowwan jiran hojmaanni jiru dhaqee lafa qabatee bu'aan irraa itti dhandhamamaatii jiru waan ta'eef kanarratti yaada kennuudhaaf carraa naa kennameef galata galchuun barbaada. Kanaan ala akka godina Shawaa Lixaatitti uummanni keenya hanga barii jijjiirramaatitti lola malee tolaa fi misoomatti bahe jechuu hin dandeenyu. Eega barii jijjiirramaatii as garuu waa baay'een karoorfamee irratti hojjetamee uummanni keenyas bu'aa irraa dhandhamachaatii kan jiru akkuma jirutti ta'ee gama hawaasummaatiin, diinagdeetiin, nageenyatiin, siyaasatiin wantoonni argaman abdachiisaadha jechuudha. Kaleessa irraa har'a wayyaa har'a irra immoo boru gara ifaatitti akka deematii jirru wanti nutti agarsiisu baay'eedha waan ta'eef. Eegan kana jedhee raawwadhee wantoonni akka gaafittitti kaasuu barbaadu nageenyi akka waliigalaatitti uummata keenya biratti waggoota darbe waan ture hin beekna amma wanti jiru yeroo itti hafuura uummanni keenya galfatee fuula isaa gara misoomatti deebise. Haa ta'ullee malee ammas darbee rakkoowwan bakka adda addaa itti mul'atan kana Oromoon hoggaa mammaaku dhumni wal dhabdee araaraa jedha. Kanaaf dhimmoota kanaan wal qabatee wantoota jiran kanarratti sirriitti ilaalatii deemuun barbaachisaadha nan jedhu kaasuu barbaadeen. Gama kanaanoo maaltu yaaddamaatii jira nan jedhu san yoo kaasne. Gama biraatiin hawaasummaa jalatti barnoota wal qabatee kan jiru akka gaafiti tanana ni kaasu hojii gaariin gama barnootaatiin hojjetamee jira. Hirmaannadhaanis walgitiinsa saalaatiinis wal qabatee kan jiru hojii gaariin hojjetamee jira. Bu'uura boruuti irrattis sadarkaa tokkoffaa irrattis sadarkaa lammaffaa irrattis. Garummoo cabiinsa sirna barnootaa darbee wajjiniin wal qabatee kan jiru lafa qabatee kan jiru san inishiyeetivoota adda addaa itti fiduudhaan hojiin gama barnootaatiin hojjetamaatii ture baay'ee gaariidha. Haa ta'ullee malee qulqullinaan wal qabatee yeroo laallu qulqullina barnootaa milkeessuudhaaf galteewwan adda addaati kan jiru. Galtee gugurdaan akka istaandardiitti jiru keessaa tokko barsiisota ga'umsa qaban akka sadarkaa saniititti
galteewwan akka kitaabaa, meeshaalee laaboraatoorii, laayibireerii wajjin wal qabatee kan jiru dhimmoonni akka istaandardiitti achi keessatti ilaalamuu qaban gugurdoon bakka san hin jiru jechuudha. Kanaaf naannoo sanirratti reeshoo barattootaa fi daree wajjin wal qabatee kan jirus manneen barnootaa keessatti immoo naannoon sun qulqullinaan, bishaaniin, ibsaadhaan, daandii wajjiniin wantoonni akkasitti qulqullina barnootaa milkeessuu danda'an akkamitti ilaalamuu kan jedhu san akka gaafiitti kaasuu barbaade tanan. Inni kun manni fincaanitti saalaan adda bahee bakka jiru keessatti dhimmoonni akkasitti ilaalamuu qaban hin jiru waan ta'eef naannoo sanitti maaltu yaadamee jiraa kan jedhu kaasuu barbaadeen. Inni kun nyaata barattootatiin wal qabatee kan jiru haala gaariidhaan bakkeen itti kennamaa jiru hin jira. Dhimmi kun maayikii sirreeffadhaa xiqqoo. nagaamu. Kanaaf nyaata barattootaa wajjiniinis wal qabatee kan jiru irratti nyaanni kun yeroo adda addaa akka barbaachisummaa isaatitti bakka itti kennamutu jira. Harcaatiinis akka jiru immoo bakka itti ka'utu jira. Kanaaf kuni qaama cimsuu, sammuu cimsuu keessatti akka barattoonni hin harcaane gochuu keessatti barataa gahaa ta'e fiduu keessattis bu'aa qaba waan ta'eef naannoo kanarratti maal fakkaataa kan jedhus laaluu barbaadeen. Inni kun gumii tiraansformeeshinii barnootaa wajjin wal qabatee kan jiru imaammata haaraa jiru kana hubachiisuu, hubatanii hubachiisuu akka hawaasni immoo keessatti hirmaatu gochuu wajjin wal qabatee kan jiru naannoo sanitti maaltu hojjetamaa jira kan jedhu sanis kaasuu barbaade tanan. Inni biraa kanaan wal qabatee kan jiru qormaanni amma onlaayinii ta'aadhaan kutaa 12. So kuni neetwoorkii wajjinis wal qabatee dhimmoota biroo wajjin wal qabatee qophiin akka walootitti akka waliigalaatitti jiru maal fakkaataa nan jedhu san kaasuu barbaade tanan. Inni biraa manneen barnootaa wajjin wal qabatee suphaa wajjiniinis ijaarsa isaa wajjiniinis bakka tokko tokkotti rakkoon akka jiru in mul'ata. Fakkeenyaaf meettaa walqixxee fi meettaa roobii keessatti minaaree sadarkaa lammaffaa wajjiniin dhimmoonni kanaan wal qabatanii jiran immoo maaltu jiru laataa kan jedhu san yoo yaanni itti kenname gaariidha kan jedhu kaasuu barbaade tanan. Inni kun isa achuma keessatti dhimmoonni jiran manneen barnootaa wadii caffee wajjiniin, baqqoo jallisii wajjiniin, meexxii haroo wajjiniin akkasumas manneen barnootaa kana wajjiniin wal qabatee kan jirus naannoo sanitti maaltu jira, akkamitti ilaalamaatii jira, suphaasaa kanaan wal qabatee kan jiru kaasuu barbaadeen. Kabajamoo pirezidaantiin illee kana duras nu kaasanii jiru. Garuu immoo gaafin yuunivarsiitii bakka adda addaatitti ammas hin jira. Uummanni waggaa mariisifnu waan kaasatii jiruuf kaasna. Yuunivarsiitiin dameen adda addaa aanaaleen rakkoo adda addaa qaban hin jiru. Gindabarat lamaanii fi jalduu fi cobii wajjin akkasumas naannoo san kan jiru. Isa wajjiniin wal qabatee immoo bakkeen akka istaadiyeemiis akka gaafititti bakki itti ka'ee hin jira. Lachuu yeroo ammaa kanatti baay'ee itti dhiphachuu odoo baanneen hin jedhu yaanni hin jira. Garuu gaafii hawaasaa ta'ee waan jiruuf akka gaafititti kaasuu barbaadeen. Inni kun fayyaa wajjiniin wal qabatee hin jiru. Fayyaan haala gaariidhaan gabaasa isaatis ilaallee jirra. Wanti qindaa'es baay'ee gaariidha. Garuu innis istaandardii wajjiniin wal qabatee kan jiru. Facaatiin dhaabbilee fayyaa maal fakkaata? Ogeessi achi keessa jiru akka istaandardiititti ga'umsan tajaajila kennuu wajjin wal qabatee kan jiru akkamitti ilaallaa nan jedhu san odoo yaanni itti kenname. Gama biraatiin meeshaalee yaalatii fi qoricha wajjiniinis wal qabatee kan jiru gaafii bal'aatu jira. Inshuraansii fayyaa wajjin hawaasaa wajjiniinis wal qabatee akkaataan itti simannaan nu godhamu akkaataan qorichillee hin jiru jedhamnaa nan jedhu gaafiin yeroo hawaasa mariisifnu ka'aatii jira waan ta'eef naannoo san irrattis biiroon fayyaa kana furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira, maaltu yaadamee jira kan jedhu san
yoo ka'e kan jedhu kaasuu barbaade tanan. Inni kun aanaaleen hospitaala hin qabnellee hin jiru. Kun istaandardii jiru wajjiniin baay'ina hawaasaa jiru wajjiniin aanaaleen 3-4 illee nan hin qabne akka naannoo faa Jibaat, Meettaa Roobii fi Walqixxeen, Daannoon, Dirree Hincinniin akkasumas immoo Meedaa Qanyifaa wajjin wal qabatee kan jiru akka gaafititti bakkeen itti ka'atii jiru waan jiruufi naannoo kanarratti maaltu yaaddamee jira kan jedhu san yoo ilaalame kan jedhu yaada waan qabuuf. Kanan biraa hawaasummaadhuma jalatti achumatti aadaa wajjin wal qabatee kan jiru aadaan haaromsa aadaa waa guddaatu hojjetame waan nama boonsutu argame kanatti baay'ee gammachuu hawaasni isin qaba nus hin qabna. Bakka tokko tokkotti immoo bakkeen teessuma akkuma odaa nabee jiru, odaa bisil jiru, odaa roobaa jiru bakkee teessoo sirna gadaa Maccaatiin wal qabatee ta'u kan jiru immoo bakka sanitti misoomsuu wajjin wal qabatee kan jiru odoo sirriitti ilaallamee odaa bisil wajjin wal qabatee kan jiru akka gaafititti bakkeen itti ka'atii jiru hin jira waan ta'eef naannoon kun yoo ilaallame gaariidhaa kan jedhu akka gaafitittis akka yaadatittis kaasuu barbaadeen. Inni kun bishaaniin wal qabatee ta'u kan jiru xinnoo tuqaa. Daqiiqaa lama qabdu. Daqiiqaa lama qabdu. Haa ta'u. Bishaaniin wal qabatee ta'u bakka jiru irratti bishaanis babal'inaan waliin ga'uudhaaf yaaliin godhamaatii jira. Bakka baay'eetti immoo rakkoon hin jira. Keessumatti aanaa ejeree wajjin wal qabatee kan jiru magaalaa Olonkomiititti aanaa jalduu magaalaa Shukutee wajjin wal qabatee ta'u bakka jiru akkasumas immoo godina Shawaa Lixaa keessatti Gudar, Baakkoo, Geedoo, Baallammii akkasumas immoo bakkee Qalaaxee wajjin wal qabatee ta'u kan jiru hanqinni akka jiru fi kanarratti maaltu hojjetamuudhaaf yaaddamee kan jedhu san kaasuu fi inni kun daandii wajjin wal qabateeti. Daandiin nan cirrachaas haa ta'u na aspaaltii baay'inaan bakkeen itti hojjetamaatii jiru hin jira. Garuu immoo ammas xiyyeeffannoodhaan bakki hojjetamuu qabu. Piroojektonni bakkeen itti turaniitoo jiran fakkeenyaaf amma Giincii, Boddaa, Buusaa, Tullu Boolloo wajjin wal qabatee yeroo dheeraa bakkeen itti turame hin jira waan ta'eef naannoo san irratti yoo laallame. Inni kun Giinciidhaa Shukuteedhaa immoo amma Culluxxeetitti kan jiru yeroo dheeraa nan ture. Abbootiin keenyas akkasuma gaafachaatii turan. Sababa kanaan qabeenyaanis ta'e lubbuun namootaa baay'een itti darbaatii bakka ture waan ta'eef naannoo kanarratti odoo sirriitti ilaalame kan jedhu kaasuu barbaade tanani. Inni kun aspaaltii Amboo Gudar wajjin wal qabatee jiru aspaaltii Geedoodhaa mana beenyaa wajjin wal qabatee kan jiru yeroo dheeraa gaafii nan turee fi nan amma ammaatitti deebii hin argatin hedduun achi keessa hin jiru waan ta'eef kun odoo ilaalame kan jedhu qonna wajjin wal qabatee kan jiru irratti inisheetivoota babal'aan nan misooma qonnaa baadiyyaa fi magaalattis hin jira. Wanti gaariinis hojjetamee jira. Ammumas immoo isa dhufuuf galteewwan qonnaa barbaachisu amma akkamitti qophii maaltu jira kan jedhu sani kaasee dhumarratti geejjiba wajjin wal qabatee kan jiru rakkoon namtolcheetiin dhiyeessin taarifiin geejjibaa mirga imalaa bakkeen itti sarbaatii jirus hin jira waan ta'eef naannoo kanarratti qaamni dhimmi ilaalu xiyyeeffannaa odootti kenne boba'aa wajjiniinis wal qabatee akkasumatti bakkeen itti haala barbaadamuun gurgurtaan dhiyeessin itti deemamu hafeeti gama biraatiin deemamaa jira waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaadhaan hojjechuudhaaf maaltu jira kan jedhu kaasuu fi galatooma.